jirtiniitiin jirtiniit an irsaaf kafana gootu an bishaan dabala gootu. Gartuu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu dagatina eegaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo gaaffiiwwan ijoollota muraasaa yookiin namoota karaa keessaa naaf barreessan irraa kan ka'e moodela barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa qabadhee dhufee jira. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu dagatinaa isin jechuu barbaada. Eegaa moodela barnoota sirna gadaa gaafa jennu gadaan barnoota akkuma warra kaanii sirna mataasaa qabaatee yeroo ammaa kana kutaa tokkoffaa haga kutaa saddeettaffaatti kanii baratamaa jirudha. Haa ta'u malee haalota adda addaa keessatti bakkeen baay'eetti kitaabonni illee argamuu dhabuurraa kan ka'e haalonni tokko tokko ni danqoleeman aktii qaba. Garuu gara fuulduraatti ni furamu. Haa ta'uyyuu moodeelli kutaa ja'affaa eega jalqabee waggaa lammaffaa ta'ee jira natti fakkaata. Kanaaf moodeelli kun immoo hanga tokko namoota muraasa warreen irraa waa barachuu barbaadan ni fayyada jedhee waan yaadeef qabadhee dhufeera. Hanga xumuraatti na waliin turaa isin jechuu barbaada. Mata duree tokkoffaa keenya keessatti qormaata moodeelaa barnoota gadaa semesteera lammaffaa bara marsaa tokkoffaati kuni kutaa ja'affaa bara 2016 yookiin 24 kanaa jechuudha. Kan kennamuu fi gaaffiinsa gaaffii 40. Gaaffii 40 immoo sa'aatii tokko kennama. Kanaatiif tokko tokko baay'ee hanganattis baay'ee kan ulfaatu miti jechuudha. Garuu gaaffiiwwan wal fakkaatan ni jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaaffilee tokkoffaa yookiin ajaja tokkoffaa irraa gaafa kaanu gaaffilee armaan gadiitiif qubee deebii sirrii qabatee filachuun deebisedha. Filannoodha jechuudha. Tokkoffaan amala ji'a, aduu, urjii fi moora ilaaluun waggaa tokko ji'oota 12tti kan qoode eenyudha? A. Raaga, B. Ayyaantuu, C. Hayyuu, D. Qaalluu jedha. Deebiin keenya tokko tokko isheen gaafa laallu raagduu jechuun kan waa himtu yookiin kan naannoo keessatti waan tokko ilaalanii himanidha. Ayyaantuu jechuun nama ayyaana waaqayyoo qabu yookiin nama beekaa sirna gadaa keessatti beekamtii qabachuu. Hayyuu jechuun immoo beektota sirna gadaa yookiin immoo waa'ee gadaa kana yookiin waa'ee seeraa kan beekan hayyoota jedhamu. Qaalluu jechuun immoo kan muudu yookiin immoo kan abbaan gadaa fa'a namoonni sirna kana keessatti hammatamanii jiran dhaqanii qumbiidhaan yookiin immoo kennaa muudamaa irraa argatan qaalluu jedhama. Kanaaf deebiin keenya amala ji'a, aduu, urjii, moora ilaaluun waggaa tokko ji'a 12tti kan qoode ayyaantuu jedhama jechuudha. Deebiin keenya baarra ishee jirtudha jechuudha. Deebiin keenya maal taati? Ayyaantuu kan taatudha jechuudha. Namni ayyaantuu jedhame isatu sirna kana maal godha jechuudha? Gaggeessa. Deebiin keenya ayyaantuudha jechuudha. Lammaffaan taateewwan garaagaraa nama dhuunfaa naannoo fi hawaasa bal'aa irratti mul'achuu danda'u dursee kan himu eenyudha? Inni jedhu immoo akkuma irratti ilaallee isaanumatu gad darbee waan ta'eef fuulduratti waan tokko ni ta'a yookiin immoo hin ta'u jedhanii haalota naannoo sanaa qabatama naannoo sanaa ilaalee kan himu immoo raagduu jedhamte jechuudha. Yookiin raaga nama waa fuulduratti arguu danda'u raaga jedhama jechuudha. Sadii kanneen armaan gadii keessaa kan ayyaantuun ibsine kamidha? Kan ayyaantuun ibsine haala qilleensaa ilaalee hima dhugaadha. Araara waaqaa qaba dhugaadha ayyaantuuni. Ji'oota waggaa 12tti qoodeera dhugaadha. Jarmiyaalee waaqeffannaa keessaa isa tokkodha. Ayyaantuun dhugaadha isa tokkodha. Kanaaf egaa asirratti maaltu jiraata? Gaaffiin kun walumaa galaa gaaffiin sadaffaarra jiru kuni guutummaa guutuutti deebiin hin jiraatu jechuudha. Sababni isaa immoo ayyaantuu kan hin ibsine hin jiru as keessa. Kan hin ibsine inni kan ibsu yoo jedhe hundi isaaniitu ibsuu danda'a. Hundi isaaniiyyuu amala ayyaantuun qabu yookiin sirna gadaa Oromoo keessatti ayyaantummaan hordofanii jiru hundi isaanii. Haala qilleensaa ilaalee himuu danda'a ayyaantuun. Haalli qilleensa bara kanaa roobni hin jiru. Hongeen bu'aa jira. Loon keessan bakka bakkatti sochoosaa. Wantoota midhaan qusadhaa hawaannisni dhufuuf jira kan jedhu ilaalee himuu danda'a. Araara waaqa nama qabu nama eebbisuudha nama waaqayyootti dhiyaatudha jedhameetu nama kennaa addaa qabu jedhameetu beekama. Ji'oota waggaa 12tti qoodeera dhugaadha. Sirna gadaa Oromoo keessatti osoo kalaandariin ammayyaan jiraatiin iyyuu Oromoon ji'oota waggaa ji'a 12 fi guyyoota 27tti qoodeetu ittiin bulaa ture ayyaantuudha kan sana kalaqe. Jarmiyaalee waaqeffannaa keessaa isa tokko dheeyyee. Sababni isaa jarmiyaalee waaqeffannaa keessaa immoo nama
dhaqee waaqa wajjin nama raarsu yookiin kadhatee hin dhabnedha. Nama abaaree qaqqabsiifatudha. Nama hin soomnedha jedhameetu beekama. Kanaaf deebiin kan hin isan ibsine hin jiraatu jechuudha. Kan ayyaantuun ibsine kam jedhee hin jiru jechuudha. Hundi isaaniiyyuu deebii ta'uu danda'u. Kan hin ibsine hin jiru as keessa. Kanaaf dogoggora gaaffichi gaaffitu dogoggoree jira jechuudha. Afur sirna Oromoon uumama qabatee uumaa ittiin galateeffatu A. Jila waaqeffannaa irreecha kadhannaadha. Maal qabateetudha? Sirna Oromoon uumamaan qabatee kan inni galateeffatu tokkoffaa waaqeffannaa keessattidha. Waaqeffannaa haa ta'uyyuu malee jila jechuun bakka sagantaan itti qophaa'u jechuudha jila jechuun. Waaqeffannaa jechuun immoo bakka sirna seera mataa isaa kan qabaate tokko waaqeffannaa jedhama. Irreecha jechuun immoo bakka itti irreeffannaa uumaa ittiin galateeffatu. Maal qabatee uumama. Uumama jechuun coqorsa, habaaboo, bishaan yookiin gara lagaatti bahee, gara tulluutti bahee kan inni ittiin qabatee galateeffatu sun maalidha? Irreechadha jechuudha. Yeroo irreechaa bakka sanatti dhaqeetu galateeffannaa dhiyeeffata jechuudha. Kanaaf deebiin keenya caa deebiin irreecha yookiin immoo bakka galateeffannaa sirna kanaan qabatee uumaa galateeffatudha jechuudha. Kanaaf caa jechuudha. Inni itti aansee jiru egaa akkuma kanaa sirna kana keessatti kallattii adda addaatiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraanii shanaffaa irratti kan jiru uumamni Oromoo waqtii yookiin immoo waqtiilee arfan jiran keessaa waqtii isa tokko jechuudha. Waqtii arfaasaa yookiin immoo waqtiilee arfan jiran keessaa inni tokko arfaasaadha. Waqtiiwwan jiran keessaa irreecha eessatti kabajataadha? Arfaasaa jechuun yeroo roobni roobuuf jedhu ji'a 8ffaa, 9ffaa, 10ffaa jechuudha. Arfaasaa jedhuunis. Isaan sana jechuun arfaasaan kanaaf arfaasaa yeroo itti midhaan facaasuuf jedhu kana eessattidha kan inni galateeffatu? Gara tulluutti baheetidha jechuudha. Gara tulluutti baheetu kan inni maal godhu? Kan inni waaqa isaa galateeffatu yookiin immoo waqtii arfaasaa kanaa jechuudha. Bashee kana waqtii arfaasaa. Abbootii gadaa kakuuf eebba qumbii eenyurraa fudhatudha? Abbootiin gadaa kakuu fi eebba qumbii kan isaan irraa fudhatan yeroo hundumaa qaalluurraatidha. Qaalluurraa dhaqaniitu maal fudhatu jechuudha? Eebba yookiin immoo kennaa addaa tokko kan isaanii itti fudhatan qaalluurraatidha jechuudha. Yookiin immoo nama qaalluu ta'e sanarraa dhaqaniitu kan isaan eebba fudhatan jechuudha. Waaqeffannaa ilaalchisee himni sirrii ta'e isa kami? Waaqeffannaa waaqa tokkicha ofitti aanfachuu, ofitti maxxanfachuu isa jedhu. Olaantummaa waaqa tokkichaa amanuu sirriidha lamaan isaaniiyyuu. Akkaataa heera waaqaa qofaan raawwachuu sirriidha. Akkaataa heera waaqaatiin raawwachuu waaqni dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'uu dhabuu. Ilaalchisee himni sirrii ta'e jedha. Kanaaf amma as keessatti illee gaaffii kana keessatti gaaffiin mata dureen kun maal ta'ee jira? Dogoggora uumamee jira jechuudha. Sababni isaa ilaalchisee himni sirrii ta'edha. Himni sirrii ta'e waaqa tokkicha ofitti aanfachuu sirriidha. Olaantummaa waaqa tokkichaa amanuu sirriidha. Akkaataa heera waaqaa qofaan raawwachuu sirriidha. Waaqni dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'uu dhabuun garuu sirrii miti. Kanaaf himni sirrii ta'edha. Kun garuu himni sirrii hin taane daa kanadha jechuudha. Kan sirrii hin taane yookiin kanii sirna gadaa yookiin immoo waaqeffannaa irreechaa galateeffannaa sana keessatti hin haammatamne daadha jechuudha. Daarra kan jirutu hin haammatamu malee warreen kaan isaanii hin haammatamu. Gogeessi 3 fi gogeessi 4 qadaadduu gogeessa kamiitiidha? Gogeessi 3 fi gogeessi 4 qadaadduu gogeessa kamiitii inni jedhu kun 8ffaa irratti deebiin keenya maalidha? Deebiin keenya baadha. Deebiin keenya tokko ta'a jechuudha. Gogeessa gadaa tokko ta'a. Sababni itti gogeessa gadaa tokko ta'uuf immoo gogeessi 2 fi gogeessi 5 wallaana gogeessa 3 yeroo ta'u yookiin wallaana tokko yeroo ta'u gogeessi 3 fi gogeessi 4 qadaadduu tokko qabaata. Gogeessi tokkoo fi qadaadduun tokkoo fi gogeessi tokkotti immoo deebisnee maal ta'a jechuudha? 3 fi gogeessi 4 immoo qadaadduu tokko ta'aniitu kan isaan ittiin qoodamanidha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya baata jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii 9ffaarra kan jiru gogeessa aangoo kennuu yookiin aangoo fudhatu gaafatee jira asirrattis. Aangoo kan kennuuf aangoo kan fudhatu.
Hin kennas hin fudhatas jechuudha. Kan kennus kan fudhatus. Yeroo dhugaa as keessatti maal ta'ee jira? Lamaansaa waliin makamee jira jechuudha. Lamaansaa wal makee waan jiruuf immoo isa kamiin fudhachuu qabna jechuudha. Gogeessa aangoo kennu yookiin gogeessa aangoo fudhatu maal jedhama? Qadaadduu wallaanaa, qadaadduu duraa baalliidha. Kanaaf inni fudhatu qadaadduudha jechuudha. Qadaadduun kun bakka lamatti qoodama. Qadaadduu duraa fi qadaadduu boodaa jedhama. Qadaadduun duraa ni kenna, qadaadduun boodaa immoo ni fudhata. Kanaaf qadaadduu duraa fi qadaadduu boodaati waan ta'eef deebiin keenya immoo walumaa gala qadaadduun bakka lamatti qoodamuu isaadha. Kan bakka lamatti qoodamu sanatu fudhatas kennas jechuudha. Isaan keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin jechuudha. Kudhanaffaan irratti maal jedhaa? Akka sirna gadaatti gadaa keessatti eh, akka sirna gadaa keessatti eh, gogeessi tokko aangoo fudhatee waggaa 8 erga bulchee booda aangootti deebi'uuf hagam isatti fudhataa jedha. Namni tokko erga aangoo fudhatee waggaa 8 marsaa 5 keessaa tokko erga argatee waggaa 8 bulchee booddee waggaa 40 isaatti kan inni deebi'ee fudhatu jechuudha. Waggaa 40 isaatti waggaa 5 marsaadha. Waggaan 4 seera masaa keessatti 4 kan darbu hin jiru. Waggaa 8 4 jechuun yeroo gimgamaati malee yeroo itti darbu waggaa 8 immoo yeroo inni bulchudha. Waggaa 40tti garuu deebi'ee fudhachuu ni danda'a jechuudha. Inni kabiraanii kanneen armaan gadii keessaa lallabduu sadeen jalatti kan hin ramadamin isa kami? Lallabduu sadeen jechuun egaa lallabduu sadeenii fi jilba sadeen kanneen jedhamantu jiru. Lallabduu sadeen keessatti tokkoffaadha jilba jidduu abbaa caffee, afnaqii, abbaa heera caffee jedhamu. Kan lallabduu sadeen keessatti ramadamne kana keessatti kan hin ramadamne yookiin kan hin haammatamne jilba jidduu ishee jettu kanadha. Jilba jidduu isheen jennu kuni hin haammatamtu jechuudha. Afnaqii warreen jennu afnaqii abbaa heeraa, abbaa caffee, abbaa caffee, abbaa heera caffee warreen jedhaman lallaba sadeenii jalatti godhamu. Warreen kaan garuu jilbi jidduu garuu jilba sadeen jedhamteetu kan isheen of keessatti haammattu jechuudha. Caasaalee bulchiinsa sirna gadaa keessaa qaamni seera tumsa kamii? Aangawoota gadaa, yuboota, caffee, abbaa gadaadha. Deebiinsaa caffee. Caffee jechuun caffee yookiin gumii jedhameetu beekama jechuudha. Caffee yookiin gumii jennaan jechuudha ishee kana. Caffee yookiin gumii. Caffee yookiin gumii kan jennu seera tumuu keessattidha jechuudha. Abbaa gadaa yookiin warreen kaan garuu aangawoonni gadaa waa biraadha kan isaan hojjetanii. Warreen kaanillee akkasuma hojiin isaanii maalidha jechuudha. Hojii seera tumuu yookiin immoo seera baasuu, seera raawwachiisuu kan biraa keessatti kan isaanii hirmaatanii jechuudha. Kanaaf seera kan seera tumuu isaaniidha jechuudha. Inni 13ffaan seera sirna gadaa ilaalchisee himni sirrii hin ta'in kami? Seera sirna gadaa ilaalchisee himni sirrii hin ta'in isa kami? Seeronni gadaa waggaa 8 fooyya'u. Sirrii waggaa 8 ni fooyya'u. Itti dabalamu irraa ni hir'atu. Wantoonni sirratan wantoota fooyya'anis dabalaniiru. Seerri gadaa gumiin tumamu. Seerni gadaa gumiidha kan tumu sirrii mala caffee yookiin gumii tumaa sirriidha. Jechuun addanatti ilaalleera waan ta'eef. Seerri gadaa uumama hundaaf kabaja kenna dhugaadha. Saba xiqqaa guddaa osoo hin jedhin umuriidhaan gulantaadhaan dhalootaan haala keessa jiran hunda keessatti kabaja kenna. Uumama lafa kanarra jiru biqilootaaf bineensotaaf illee bishaaniif eela boolla bishaaniif illee seera baasee qaba waan ta'eef kabaja ni kenna. Seerri gadaa ilma namaa qofaaf mirga kennaadha. Deebii kan sirrii hin taane kanadha jechuudha. Daan sobadha jechuudha. Sababni daan soba ta'uuf immoo dhala namaaf qofa kenna osoo hin taane bineensota bakkeellee ni kunuunsa. Bishaanillee ni kunuunsa. Eela boolla bishaan keessa jirullee biqiloota bineensota illee ni kunuunsa jechuudha. 14 utubaalee bulchiinsa sirna gadaa kan hin taane kami? Tartiiba dhalootaa, seera, gulantaa dhalootaa, gogeessa gadaa. Kanaaf inni kun immoo tartiiba dhalootaa yookiin gulantaa dhalootaati. Gulantaan dhalootaa, tartiibni dhalootaa lamaan isaanii maalidha? Tokkodha jechuudha. Lamaan isaanii tokko yeroo ta'an immoo deebiin keenya seerota yookiin gogeessa gadaaf seera gidduutti kan geggeeffamu keessaa inni hin taane gogeessa gadaati jechuudha. Gogeessi gadaa
sirna mataasaa danda'e yookiin immoo qajeelfamoota uummata keessatti. Warreen kun garuu bulchiinsa utubaalee isaaniiti. Sabdaneessummaa fa'aa tartiiba dhaloota gulantaa isaan keessa jiraatanii jechuudha. Kanaaf sirna gadaa kan hin taane gogeessa gadaa kanatu hin haammatamu jechuudha achi keessatti. Kabraa keessatti haammatama malee warreen kana keessatti haammatamee hin jiraatu jechuudha. Inni kabraa 15ffaanii seera yookiin immoo sirnoota kana keessatti ammas sirni yookiin seerri gadaa maal gochuu qaba jechuudha. Seerri gadaa keessatti abbaan gadaa yoo seera cabse seera kamiin adabamaadha. Namni abbaa gadaa ta'e tokko seera yoo cabse karaa inni ittiin adabamu mana murtii jaarsa biyyaa seera cabsee seera 8. Warreen kun hundi isaaniiyyuu yoo jiraatan iyyuu kan abbaan gadaa qofaatti ittiin adabamu seera 8 jedhama. Seera 8 jechuun seera abbaan gadaa yookiin immoo sirni abbaa gadaa qofa ittiin adabsiisu jechuudha. Sababni isaa safuu cabsee hawaasa salphisee gosa miiloosaa salphisee aangawoota, hayyoota, makkaloota fi aduloota isa waliin jiran salphisa waan ta'eef seerota mana murtiitiin dhiyaatu jechuudha. Seera 8 kan hin jedhamu kanaan adabbii addaatu isaaf kennamaa jechuudha. Seera safuu, seera safeeffannaa ta'een isaaf adabbii kan laatamaa jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa wanti uummata Oromoo biratti akka ilmoo waaqaatti ilaalamu isa kam fa'i? Aadaa, dhugaa, waaqeffannaa, halluu. Warreen kana keessaa hunda isaanii keessaa iyyuu aadaallee Oromoon akka ilma isaatti ilaala, dhugaallee akka ilma isaatti ilaala, waaqeffannaallee akkas, halluullee akkas. Garuu inni guddaan Oromoon akka ilmoo isaatti ilaalu dhugaadha. Dhugaan ilmoo waaqaatti jedhee ilaala Oromoon. Dhugaan sababni isaa aadaan dhugaa keessa jira. Aadaan dhugaa hawaasa tokko mul'isa. Waaqeffannaan dhugaa hawaasa tokko mul'isa. Qaalluun namadha waan ta'eef namni dhugaa akka inni hin dabsine kan eegu kan tissudha. Kanaaf dhugaan ilmoo waaqaati. Waaqatti aansee dhugaatti amanaa jechuudha. Amantii ganamaa uummata Oromoo kan ta'e kamidha? Amantii kiristaanaa, amantii islaamaa, amantii pirootestaantii, amantii waaqeffannaadha jechuudha. Sababni amantii waaqeffannaa jedhamuu fi Oromoon durii kaasee uumaa waaqaaf lafa uume gaara, tulluu, bishaan uumtee na dhagahii jedheetu osoo amantaan kiristaanaa gara biyya gara Itoophiyaatti hin dhufiin, amantiin islaamaa osoo gara biyya Itoophiyaatti hin dhufiin, amantiin pirootestaantii gara biyya Itoophiyaa kanatti hin dhufiin jechuudha. Sababni isaa sadan amantoonni kun sadan isaanii maali turanii? Sadan isaaniiyyuu amantiiwwan adeemsota qaroomaa booda warra adiirraatii gara biyya kanaa dhufan waan ta'aniif jechuudha. Kanaatiif warreen kun hin haammataman jechuudha. Kanaaf amantii waaqeffannaa jechuudha inni addaa. Inni kabiraanii gogeessi sirna gadaa ilaalchisee himni sirrii hin taane kami? Gogeessi sirna gadaa ilaalchisee himni sirrii hin taane kami? Aangoof waliin dhiibu. Aangoo karaa nagaa waliif dabarsu. Gogeessi tokko aangootti naanna'ee dhufuuf waggaa 8 tura. Qadaadduuf wallaanaa qaba. Warreen kana keessatti gaafatu hundi isaanii maal ta'anii jiru? Sirna mataa isaanii qabaatu. Aangoof waliin dhiibani. Dhugaadha. Sirna gadaa keessatti aangoof namni wal dhiibuun safuudha. Aangoo karaa nagaan waliif dabarsu. Sirna gogeessi tokko gaafa umurii gulantaa isaa gahaa deeme waggaa 8 marsaa 5 eeggateetu kan inni aangoo fudhatu. Gogeessi tokko aangootti naanna'ee dhufuuf waggaa 8 turaadha. Gogeessi tokko waggaa 8 osoo hin taane waggaa 40. Marsaa 8, marsaa 5, marsaan 5 immoo tokko tokkoon ishee waggaa 8 qabdi. 8 si'a 5 immoo 40 waggaa 40 deebi'ee dhufu. Qadaadduuf wallaanaa qaba. Dhugaadha. Qadaadduuf wallaanaa kan isaa waliin jiranidha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechuudha. Caan deebii sirrii hin taanedha jechuudha. Ulee ulfoo dubartiin heerumte qabattu kamii? Bokkuu, siinqee, arooressa, waddeessadha. Kan isheen qabattu siinqeedha. Sababni isaa siinqee heerumeen jira. Abbaa warraa godhadheera kabajameen jiraatteetu siinqee qabattee jechuudha. Bokkuu abbaa bokkuutu qabata. Arooressa immoo ulee bokkuu yookiin immoo waddeessa kan fakkaatu irraa kan qirixamtee tolfamtudha. Arooressi ulee siinqee yookiin akkuma siinqee kanarraa kan qopheessitudha jechuudha. Inni 20ffaanis akkuma warreen kaanii gaaffii filannoo yeroo ta'u, innis maal jedhaa? Ijoolleen dhalootaan gulantaa gadaa umurii isaaniin hin qaqqabin maal jedhamuun waamamuudha. Inni kunis egaa tokkoffaa irratti ilmaan jaarsaa, ilmaan kormaa, ilmaan raabaa, ilmaan doorii, ilmaan boodaa yookiin jedhamanidha. Deebiin keenya ilmaan boodaa jedhamuudha. Ilmaan jaarsaa fi ilmaan kormaa adeemsota erga doorii darbanii booddee kan isaanii sirna
daannisa murachuu, waddeessa murachuu, eh, erga harooressa murachuu sana gahanii booddee ilmaan raabaarre kan isaan sana ilmaan boodaa jedhaman garuu booddeerraan ganaa kan umuriin isaanii hin qaqqabiin jiranidha jechuudha. Ilmaan boodaa jennaanii deebiin keenya daataa meebii yoo kallattii biraatiin naannoo biraatti kan biraa jedhamuu ni danda'a ta'a. Ijoolleen dhalootaan gulantaa gadaa umurii isaaniin dhaqqaban yookiin qaqqaban immoo ilmaan jaarsaa, ilmaan kormaa, ilmaan duulaa, ilmaan dooriidha. As keessattis egaa ilmaan doorii fi ilmaan doorii jechuun dabballeedha. Dabballeen ilmaan doorii erga umuriin isaanii maal ta'edha? Qaqqabeetidha jechuudha. Ilmaan doorii yookiin dabballee ta'anii dabballeen immoo ilmaan doorii taati waan ta'eef warreen umurii isaaniidhaan gahanidha jechuudha. 22 ulee ulfoo abbaan gadaa qabatu maal jedhamee waamama? Qajjima, bokkuu, harooressa, siinqeedha. Deebiinsa bokkuudha jechuudha. Kan inni qabatee ittiin ulfootaa godhatee beekamu yookiin ittiin kabajamu jechuudha. Bokkuu jedhameetu beekama jechuudha. Gogeessa gadaa keessatti inni baalli kennu maal jedhama? Wallaana boodaa, wallaana duraa, qadaadduu duraa, qadaadduu boodaadha. Deebiin keenya inni kennu qadaadduu dura. Qadaadduun lama jiru jennee gubbaatti ilaalleera. Qadaadduu duraa fi qadaadduu boodaadha. Qadaadduu duraa kunatu dursa fudhateera. Erga waggaa 8 bulchee qadaadduu boodaadhaaf gaafa laachuuf leenjii barumsa hubannoowwan adda addaa laachaa fi deemeetu itti dabarsa baalli kan kennudha waan ta'eef jechuudha. 24 sirna gadaa ilaalchisee himni sirrii hin ta'in sirni gadaa bulchiinsa uummata Oromooti dhugaadha. Gadaan sirna bulchiinsa yeroo dheeraati dhugaadha. Osoo sirni gadaa Giriikiin dhageen iyyuu sirni gadaa Oromootti hin bulaa ture. Gadaan sirna bulchiinsa dimokiraasawaati sirriidha. Gadaan dimokiraasii dursayyuu waan hojiirra oolaa tureef sirna gadaa kanaa sirna dimokiraasii olitti iyyuu maal gochaa tureera? Tajaajila itti ba'amaa ture yookiin tajaajila laachaa tureera jechuudha. Gadaan sirna uummata jidduutti garaagarummaa uumuutidha. Garaagarummaa iyyuu uumuu osoo hin taane tokkummaa haala hin jirreen iyyuu kan bal'isu kan nagaa buusu sirna gadaati jechuudha. Sirni dimokiraasii iyyuu kan inni furuu dadhabe sirna gadaatiin kan inni furamudha jechuudha. Tuulamatti faaruun yeroo dooriin buttaa qalu sirbamu isa kamidha? Tuulama keessatti kan inni sirbamu yookiin kan yeroo tuulamni faaruu yookiin faaruu doorii sirbuudhaaf dooriin keenya yeroo sirbuuf jedhani kan inni qalu sun maal jedhama yookiin kan inni sirbamu sirbi suni absaalaa kan jedhamudha jechuudha. Absaalaa. Ishee kana absaalaa jedhamti jechuudha. Absaalaadha. Qeexalaa kan jedhamu gujiittidha kan inni sirbamu. Ruudii yookiin immoo ruudii dubartootatu sirbaa. Olkaa booranattidha kan inni sirbamu. Kanaaf tokko tokkoon isaanii kun tuulamatti absaalaa jedhameetu beekama jechuudha. Warreen kaan tokko tokko isaanii gajjallaattis kan ilaallu ta'a. Kanaaf inni 26 irratti kamiin arganna jechuudha. Biraa yeroo gulantaa raabaa irraa dooriitti caamu jilli gaggeeffamsa kamii? Jila bantii yaaddachuu, jila buttaa qaluu, jila nadhii buluu, jila tolee gatuudha. Deebiin keenya jila buttaa qaluuti. Warreen kaan doorii irratti osoo hin taane bantii yaaddachuun gara xumuraa irratti kan inni bantiin yaaddatamu erga raawwanne keessa buukaanitudha. Asirratti jila buttaa qaluutu gaggeeffamaa jechuudha. 27 sirni olkaa eessatti beekama? Amma kan ilaallee ture jechuudha. Sirna olkaa kan inni beekamu eessattidha? Boorana keessattidha jechuudha. Oromoo Booranaa biratti olkaa kan jedhamutu sirbamaa jechuudha. Sirba olkaa. Gujii Tuulamaa Walloo kan jedhama iddoo biraatti isaa waan ta'eef jechuudha. Gujiitti Axeelaadha. Tuulamatti immoo Absaalaa jennee irratti ilaalleerra jechuudha. Jilli mana keessatti gaggeeffamuu fi ittiin waaqa galateeffatamu isa kamii? Hulluuqoo. Hulluuqoon bakkeettidha kan inni gaggeeffamu yookiin immoo eeboo taa'ee yookiin immoo wal bira dabarsaniitu gamaa gamana gidduu kan hulluuqanii hulluuqoodha. Dhibaayyuudha. Dhibaayyuu kan bakka ta'e tokkotti walitti qabamanii dhibeeffatan. Irreechi malkaattidha. Irreechi malkaa deebee malkaamattidha kan inni gaggeeffamu. Kanaaf inni manatti gaggeeffamu isaa kamidha jechuudha. Dhibaayyuudha jechuudha. Dhibaayyuudhaaf dhibaayyuun kunis egaa haala adda addaatiin gaggeeffamuu danda'a. Tokko dhibaayyuun kun lagattis gaggeeffamuu ni danda'a. Hulluuqoon illee akkasidha. Hulluuqoon illee manatti ni gaggeeffama garuu naannoo manaattidha. Haa ta'uyyuu garuu warreen dhibaayyuu irra hulluuqoon haga tokko ni dhibeeffatama yookiin lamaan isaanii illee ta'uu danda'u ta'a garuu inni irra caalaatti hulluuqoon
naannoo manaatti kan inni gaggeeffamu. Mana yookiin mana biratti kan inni gaggeeffatamu. Eh, Kanaaf deebiin keenya hulluuqotaa jechuudha. Inni sirriin hulluuqoo dhibaayuun bakkeen tulluu jiran yookiin gaarreen yookiin gara mukaatti dhibeeffatu. Hulluuqoon garuu naannoo manaatti daasii yookiin immoo dallaa yookiin wantoota barbaachisoo ta'an ijaaranii achittidha kan inni hulluuqamu jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa akka wayyuu kan hin ilaalamne qabna. Wayyuu jechuun qulqulluu jechuudha. Jalqaba isheen kun wayyuu jechuun qulqulluu yookiin kan kabajamu kan kabaja addaa qabdu wayyuu jedhamti. Wayyuun immoo tokkoffaa dubartoonni wayyuudha qulqulluudha nagaa daa'imman dubartiin dhuftee nama wallolee gidduu galtee jenna yookiin siinqee olkaastee nama rukutamtu hin aanamtu jedhamti. Daa'imni akkasii qulqulluudha hin aanamtu reebamtu jedhamti. Lafa jillitti gaggeeffamu lafti jillitti gaggeeffamu illee bakka kabajaa bakka nagaa jedhama. Deebiin keenya deebiidha jechuudha. Deebiin hundadha jechuudha. Deebiin qabu yookiin immoo deebiin hundi isaanii ta'uu danda'u. Soddoma yaa qaalluu booranaa kan ta'e kami? Yaa qaalluu booranaa, yaa qaalluu karrayyuu, yaa qaalluu odituu, yaa qaalluu maxarrii karasaa, yaa qaalluu araaraadha. Inni kan booranaa kan ta'e kamidha? Kan booranaa jechuun egaa as keessatti qaalluun booranaa yookiin immoo yaa'iin kunii meeqatu jiru? Shantu jiru. Shanan isaanii immoo laadduu shanan jedhamu. Shanan keessaa qaalluu karrayyuu kan booranaati. Qaalluu odituu kan booranaati. Lamaan isaanii kan booranaadha. Kan booranaati lamaan isaanii qaalluu maxaarii karrasaa kan booranaati. Yaa qaalluu araaraa kan jedhu garuu kan booranaa kan hin taanedha waan ta'eef kan isaa kan hin taane yaa qaalluu araaraa inni jedhamu kuni kan kanaa miti jechuudha. Kan booranaa miti jechuudha. Kanaatiif shantu jiru. Shan keessaa sadi barraan tokko kun immoo kan araaraa kun immoo sirnisaayyuu kan booranaa miti jechuudha. Soddomii tokko faanatti booranatti yaa qaalluu meeqatu jiraata yookiin immoo meeqatu kabajama. Yaa qaalluu yookiin immoo yaa jechuun bakka bakkatti deemuu yookiin sochii taasisuu isa jedhudha. Isaan keessaa inni kanii booranaa jechuudha. Kan booranaa isa gaafa laallu inni gara booranaa keessatti gaggeeffamu yookiin kan booranaa kan hin taane yookiin kan meeqatu gaggeeffama kan jedhuuf shanidha. Shanan isaanii warreen amma ani dubbadhe jechuudha. Laadduu shanan yookiin immoo qaalluu shanan karra qaalluu qaalluu karrayyuu qaalluu odiituu qaalluu maxaarii karasaa qaalluu maxaarii gaarjidaa fi qaalluu maxaarii fuuquu kan jedhamudha. Warreen kun shananii jechuudha. Shantu jiraatu. Shanan isaaniiyyuu barreessinu. Qaalluun tokkoffaa qaalluu karrayyuuti. Qaalluu karrayyuu qaalluu karrayyuu maxaarii kanarraa maxarrii odiituu fuuquu kan jedhaman warreen kana shan achi tokko lama sadii tokko haftee ni jirti. Qaalluun karaa maxarrii garjida ishee jedhamtu jechuudha. Kanaaf qaalluun odiituu yookiin immoo gosoonni qaalluu shanantu jiraatu jechuudha. Warreen kun shanan isaaniiti jechuudha. Shantu jiru warreen kana shanan jechuudha. Inni soddomii lama haati warra abbaa gadaa booranatti maal jedhamuun waamamtidha. Booranatti haadha yaa'aa jedhamti kan isheen beekamtu. Naannoo biraatti immoo haadha boollaa Gujii keessatti akkasuma haadha boollaa yookiin haadha hambaa haadha uummataa leenni jedhamti jechuudha. Booranaaf Gujii keessatti naannoo Tuulamaatti illee jechuudha.
33 kan armaan gadii keessaa argamtu gahee fi itti gaafatamummaa haadha warraa abbaa gadaa ta'uu danda'a. Yaa'a qajeelchuu abbaa gadaa ta'uun hoogganuu, abbaa gadaa irraa kallacha ofii hidhachuu, gaa'ela gaggeessuu. As keessatti egaa tokkoffaan yaa'a qajeelchuun gahee haadha isheeti. Sababni isaa dubartoota ishee waliin jiran qajeelchiti. Kan abbaa warraa ishee akka inni hin dogoggoramneef ni ittisitiif jechuudha. Abbaa gadaa ta'uun hoogganti kan jedhu dubartiin abbaa gadaa hin taatu. Abbaa gadaa irraa kallacha ofii fudhatti. Kallacha niitiin malee kallacha ofii isheen hidhattu. Gaa'ela gaggeessuu. Gaa'ela immoo jalqabatuun gaggeeffateen iyyuu haadha yaa'a yookiin haadha boollaa yookiin haadha hambaa haadha uummataa ta'uu hin dandeessu. Sirbi dubartoota haadha warraa abbaa gadaan sirbamuu kamidha? Ruudiidha. Ruudii kan jedhu kan isaan sirbanii haadha abbaa gadaa yookiin dubartiitiin qeexalaa absalaa olkaa sila laalleerra. Isaan kun bakkeen sirbaman keessatti qeexalaa yookiin immoo qeexalaa kan jennu gujiitti jenneerra. Qeexalli gujiittidha. Gujii. Absaalli immoo tuulamattidha. Olkaan immoo boorana. Kanaafi ruudii kan jedhu. Kanneen jedhamu garuu walii gala dubartoota abbaa gadaa warra abbaa gadaa ta'antu sirbaa jechuudha. Gogeessi sirna gadaa tokko wallaanaa fi qadaadduu qabaachuu danda'a. Wallaana lamaa fi qadaadduu lama, qadaadduu tokko wallaana lama, wallaana tokkoo fi qadaadduu tokko, qadaadduu lamaa fi wallaana tokkodha. Kan inni qabaachuu danda'u meeqadha? Abbaan gadaa yeroo ofii isaa waliin deemee isaa waliin kan akka miindummaa yookiin gargaarsaatti kan isa waliin deemanii wallaana tokkoo fi qadaadduu tokkodha jechuudha. Lama isaanis qadaadduu mataa isaanii danda'anii bakka adda addaatti qoodamuu danda'u. Haa ta'u garuu wallaana tokkoo fi qadaadduu tokkodha kan isa waliin deeman. Meeshaa ulfoo abbaan gadaa yeroo jilootaa, muudaa, qaalluu fi odaa buluu addarratti hidhatu maal jedhama? Marata, liichoo, kallacha, lootiidha. Deebiin keenya kallachadha. Kan abbaan gadaa godhatee jiru yookiin adda isaa irratti godhatee jiru kallachadha. Yookiin immoo kan mallattoo saala dhiiraa yookiin immoo dhiirummaa caalmaa isa jedhu sana kan qabatee jiru kallachadha jechuudha. Marata kan jennu rufa kan jennudha. Marata alaabaa abbaa gadaa fakkaatuun mataatti maratadhanii. Liichoo jechuun immoo qaccee yookiin immoo garaffii fardaan ittiin garafatan yookiin immoo alangaa isa jedhamu liichoodha. Lootii jechuun kan mormatti kaawwatamudha. Abbaan gadaa inni kaawwata garuu lootii mormatti malee addarratti miti kan inni kaawwatu jechuudha. Kallachi garuu abbaa gadaa ta'uusaa kan inni ittiin mul'isudha jechuudha. 37ffaan yeroon gulantaa raabaa irraa gara dooriitti darbamuudhaaf jedhu yeroo gulantaa raabaa irraa gara dooriitti ce'amu gochi raawwatamu kan hin taane kami? Gochi hin raawwatamne jechuudha. Buttaa qaluu, waddeessa murachuu, daannisa murachuu, ajjimaa murachuu yookiin qajjimaa murachuu kan jedhu yeroo 37 keessatti egaa inni hin taane waddeessa murachuu, daannisa murachuu, qajjimaa murachuun sadan isaanii iyyuu gulantaa raabaa irraa gara dooriitti yeroo ce'amuuf jedhu kan isaan raawwataman. Guyyaa adda addaa yookiin haala sirna adda addaatiin raawwatamu. Kan as keessatti hin taane buttaa qaluun achi keessatti buttaan hin qalamu. Buttaan yeroo aangoo fudhatanidha. Aangoo yookiin baallii kennan yookiin baallii dabarsanii kennan kan inni qalamudha jechuudha. 38 yeroon gadaan jiloota garaagaraa gaggeessu dooriin gumaata kam gumaacha yookiin gumaachuu qaba? Buna, loon, tamboo, hunda. Sababni hunda isaaniiyyuu gumaachuun dirqama isaati. Sababni isaa bunni keessummaadhaaf yookiin immoo bakka jilaa sana hunda isa gargaara. Loon illee akkasuma horaniitu yeroo biraa akka rakkan isa gargaara. Tamboon illee wantoota namoota fayyadamaniif looniif ni fayyada waan ta'eef gumaatawwan kana dirqama kennamaafii jechuudha. Gumaanni kunis immoo gumaata gosa adda addaa qabu. Gosa gumaata kennaa dirqamaa fi kan miiltoowwan namaaf kennan yookiin hawaasni namaaf kennu illee ni jira. Kanneen akka kaattoo jedhaman fa'aa buna, loon, horii humna ofiidhaan illee qaachaa ijaaruu bakka galmaa sirna sanaa ijaaruun illee ni gaggeeffama jechuudha. Deebiin jechuudha. Dabballeen ilmaan eenyuti? Dabballeen ilmaan dooriiti. Dabballeen ilmaan dooriiti.
eh, boqonnaa tokkoffaa gulantaa raaba gara doorii keessatti ni argattu jechuudha. Inni 40ffaa ijoolleen osoo abbootiin isaanii hin duroomin dhalootaan gulantaa kam keessatti ramadamudha. Gulantaa dabballeeti. Dabballee jechuun zeeroodha hanga waggaa 8 keessatti gulantaa durooma yookiin dhalootaan gulantaa kam keessatti kan isaanii abboonni isaanii hin darbin isaanis hin beekaman jechuudha. Kanaaf dabballee keessattidha kan isaanii darbanii aangoo sana yookiin immoo sirna sana keessatti beekaman yookiin immoo turtii isaanii keessa turanii isa jala tokko yookiin immoo isa duraa ta'ee isaan gargaara jechuudha. Kanaatiif kana fakkaata jechuudha. Yoo obsaan miidiyaa yuutuub chaaneel laayik sheer saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yoo isin tole yeroo biraa kan walitti deebinu ta'a. Galatooma ulfaadhaa. Yaadaaf qeeqa naa barreessuu hin dagatinaa. Galatooma ulfaadhaa. Horaa deebana.